namoonni baay'een Amerikaa keessatti qarshiin akkuma salphatti waan dhufuu isaanitti fakkaata. Waan kana utuu godhadhee gaarii natti fakkaata. Yeroo baay'ee viidiyoo kana nan hojjedha jedheenii nan yaada. Garuu haalichi isaa baay'ee naaf waan hin mijannee fi hin hojjenne. Garuu Waaqayyo ulfaatu har'a haala isaa mijeeffadheen gara keessan dhufee jira. Viidiyoo kanarraa barumsa guddaa akka barattan abdii guddaan qaba. Turtiin keessan hamma xumuratti nu wajjin haa ta'u. Ani Firaa'ol Nabiiti. Ilaalchi namni Itoophiyaa jiru daalaaraaf qabuu fi akkaataan namni Ameerikaa jiru daalaara itti fidaa jiru baay'ee adda adda. Namni baay'een hundas ta'uu baatu namoonni harki caalan isaanii Ameerikaa keessatti qarshiin akka salphatti waan dhufu isaanitti fakkaata. Akka salphatti waan dhufu isaanitti fakkaata Ameerikaa keessatti. Sababni isaa yeroo baay'ee waan adda addaatu nama goyyoomsa. Fakkeenyaaf namni gaafa asii gale yookiin ammoo asii gara Ameerikaa irraa gara biyya gaafa deeme bakka gaarii buufachuu barbaada. Nyaata gaarii, hoteela gaarii faa, reestooraantii gaarii jedhaman, reestooraantii bakka gatii isaa mi'aa ta'anii kanneen faseenii fayyadama. Namni biyya jiru ammoo kanneen ilaaleeti. Waaw! Namni kun qarshii baay'ee qaba. Namni kun qarshiin isaa baay'eedha. Kana jechuun Ameerikaa keessatti namni kun qarshii akkuma salphatti waan argatee biyya galee hoteela akkasiisan bulaa isaanitti fakkaata. Garuu dhugaan jiru isa miti. Dhugaa jiru har'a isinitti himaa turtiin keessan hamma xumuratti wajjin haa ta'u. Viidiyoo kana ammoo hiriyoota keessan keessattuu namoota biyya Ameerikaa jiraatan yoo jiraate fira keessan maatii keessanii fi sheerii godhaa. Akkasuma warri Ameerikaa keessa jirtan ammoo namoonni biyya alaa jirtan ammoo warra biyya jiranii fi viidiyoo kana sheerii godhaa. Har'a dhugaa jirtu wal wajjin ilaalla. Namoonni Itoophiyaa keessa jiranii namoonni biyya alaa jiran ammoo yookiin ammoo namoonni Ameerikaa keessa jiranii hundumtuu namoota qabeenya qaban, namoota qarshii gara kaayan dhaban isaanitti fakkaata. They believe anyone who live in America is rich. They think when they come to America, they can't just grab money from the street. They can't just get money from the trees. They think life in America is easy. They think anyone can afford a car, anyone can afford a clothes. That is how back home people, Ethiopian people, think about the dollar or think about the America. But that's not the truth. Garuu dhugaan isa miti. Akkaataan namoonni itti yaadanii, akkaataan namoonni baay'een itti yaadan waa'ee qarshii fi akkaataan namoonni itti jiraataa jiranii tokko miti. Wantoonni baay'een namoota goyyoomseera. Wanti baay'ee namoota baay'ee goyyoomse maal akka ta'isitti immoo social mediaadha. Namni Ameerikaa jiru wanti inni godhu gaafa footoo gaarii ka'e poostii godhaa. Gaafa hoteela gaarii keessa jiraate poostii godhaa. Gaafa reestooraantii gaarii deeme nyaata isaa kanneen fa'a poostii godha. Bakka agartanii paarkii babbareeda kanneen gaafa deeme bakka bishaanii kanneen gaafa deeme poostii godha. Hundumtinuu hanga anaan baatu jechuudha. Poostii godhu. Garuu biilii keenya poostiin goonu. Garuu dadhabbii sa'aatii 40, sa'aatii 50, sa'aatii 60 hojjannee fuuruu keenya sana poostiin goonu. Namni poostii godhus hin jiru fuuruu isaa sana dadhabbii isaa sana. Biiliiwwan kaffalan kiraa manaa waan bilbiloota makiina namoonni baay'een makiinaa qabu jettan makiinaa isaan baankii irraa liqeeffatanii ittiin bitan agartanii isa kana kaffalaa jiraata namni biyya kanatti baay'een isaanii kan xumuranis jiraachuu baay'een garuu isa kana kaffalaa jiraatu namni. Garuu namoonni biyyaa moo kana amana wanti isaa amanan maalidhaa? Isa social media irratti argan footoo isaa makiinaa ofaa poostii godhan san isa amanu.
isa social media irratti argan, isa isaan restaurantii gaariitti nyaata nyaatan, isa isaan hoteela gaarii bulan, isa isaan paarkii gaarii deemanii bishaan biratti fotoo ka'an, isa kana amanu. Inni kun ammoo abjuu kenna. Inni kun abjuu namoota baay'eeti. Inni kun abjuu namoota hedduuti. Akkas ta'uun akkasitti jiraachuun agartanii iddoo bashannanaa akkasii deemuun abjuu kenna. Hin barbaanna garuu saatii deemnus hin qabnu. Agartanii garuu namoonni biyyaa ammoo abjuu keenya amanu. Isa nuti social media irratti posti goone, isa namoonni social media irratti posti godhani isa amanu. So jireenya Amerikaa dadhabbii qaba. Hojjannaan hin jijjiiramta yaa. Hojjannaan hin jijjiiramta, dadhabbii qaba. Garuu maalidhaa namoonni biyya jiran ammoo yookiin ammoo namoonni Itoophiyaa jiranii wal hubataan jiranii. Amma qarshii gaafatu. Namni kun abbaa qabeenya, namni kun haadha qabeenya. Qarshii qabu jedhaniiti amma qarshii hin gaafatu. Qarshii nutti ergidhani. Gaafa namni as jiru kun ammoo dadhabbii meeqa booda saatii meeqa hojjetee $100 ergu, $100 biyya kanaa ammoo gaafa biyyatti jijjiiramu qarshii birrii Itoophiyaa sana baay'ee ta'ee waan itti mul'atuuf namni kun qarshii qaba jedhani. Garuu $100 sun akka itti dhufte hin beekani. Agartanii $100 suni akka itti dhufte garuu isaan hin beekani namoonni biyya jirani. Nama gargaaruun gaariidha. Nama gargaaruun gaariidha. Fira gargaaruun gaariidha. Garuu namoonni baay'een maatiin baay'een akka isaan wal dhabani, akka isaan wal hubanne wanti godhaa jiru isa kanaadha. Namni Ameerikaa jiru ammoo, namni biyya ormaa jiru ammoo, namni biyya jiru, maatiin biyya jiru akka isaan hubatu barbaada. Maatiin biyya jiru ammoo yoo hin hubanne wali bu'iinsi hin dhufaa. Maatiin gargar faca'uun hin dhufaa. Wal amanamummaan gidduu isaaniitii badaa jechuudha. Wantoonni kunniin akka hin uumamneef garuu isinii warri biyya jirtanis hubachuu qabdani. Wal hubachuu qabdani. Yeroo hundumaa dawwaltanii mee qarshii sana sirgi sangaa bituu barbaada, lafa qotuu barbaada, dallatu natti ijaarame qorqoorroo tokko kana nagalaa ta'e maali akkas jechuu irra bilbilaati akkam jirtan nagaadhaa hojiin akkam jedhaati gaafadhaa. Yeroo hundumaa kompileeni dhiyeessuu nan dhagaa yeroo baay'ee namoota irraas viidiyoo tokkos qaban. Yeroo hundumaa bilbilli Facebook isaanii cufaadha. Cufaadha. Mee nan sobee waan kanatti namoonni Ameerikaa jiran baay'een isaanii Facebook irratti online irratti hin argaman. Maaliif? Facebookiin dhiisanii hin fayyadamanii? No. Bakka gaafa namni biyya kana jiru yookiin ammoo Ameerikaa keessa jiru gaafa online irratti xiqqoo argame namoonni biyyaa ammoo barreessu gaa. Akkam nagaa jirtu jedha. Nagaa dhagettee gaafa itti barreessite xiqquma ture inni maal jedhanii? Maali nagaa kooti xiqqoo akkana ta'e dallaan kan koona jalaa akkas ta'e lafan qotadha maali kuntaala maali midhaan galchuu waan baay'ee haasa'u bakka. Waan baay'ee haasa'u, waan baay'ee dhiyeessu, rakkina daradaru. Namni biyya kanaa ammoo already akkuma jalqaba isinitti himee nama isa hubatu barbaada. Namni biyya kanaas yeroo itti gargaarsa barbaadu jira beektaa. Garuu namni biyyaa ammoo yoo hin hubanne yeroo hundumaa ammoo yoo rakkina dhiyeessu yoo hin jajjabeessine maatii gidduutti walitti bu'iinsi hin dhufaa, wal hubachuu dhabuun hin dhufaa. So maaltu barbaachisaa wal hubachuu dhumarratti wanti isin jechuu barbaadu akkaataan qarshiin biyya kanatti itti argamu salphaa miti. Anyways dhugama jirtu dubbanne salphaa miti. Namni sa'a 8 hojjeta guyyatti, sa'aatii 10 hojjeta, 12 hojjeta, sa'aatii taa'eetii nyaata nyaatuuf hin qabu. Namni baay'een makiinaa keessatti nyaata nyaataa, makiinaa oofaati kan nyaata nyaatan. Hammana hojjettanii ammoo attamitti qarshii dhabdani as ergaa jedhu warri biyyaa ammoo hin dhabama namni akkasiis. Garuu ammoo asittis qarshiin akkasitti argamee
biiliin adda addaa kan ittiin kaffalamu doolaaruma jechuudha. Doolaara argatta, doolaara kaffalta. Biyya kana wanti bilisaa hin jiru. Ameerikaa keessa wanti bilisaa hin jiru. Taaksiin hin murama, karaa irra deemnuuf, konkolaataa oofnuuf, bilbilaaf, intarneetiidhaaf, kiraan manaa akkasii waan baay'eetu kaffalama jechuudha. So namni kan boqonnaa malee guyyaa 5, guyyaa 6, guyyaa 7 sa'aatii 40, sa'aatii 50, sa'aatii 60, sa'aatii akkas kan hojjetu wantoota kanneen kaffaluuf ofirraa kaffalee kaseefi godhata jechuudha. Yoo hafeedhaam dhugaadhaam yoo hafe seefii godhata jechuudha. Yoo hafe ani actually dhugama dubbachuuf ani nan arga namoota baay'ee, namoota biyya keenyaas nan argaa. Yoo tokko dhugama dubbachuudhaaf hojii namoota tokko argeeni namni biyyaa utuu qarshii isaan gaafachuu baateen jedhaan. Namni biyyaa utuu qarshii isaan gaafachuu baatee jedhee yaada. Yoo tokko gaafan nama argu dhugaa isiniin jedhaan. Hojii isaanii gaafan argu namni kuni hojii kana hojjetee qarshii biyya erguun qabu jedhaan. Waan ni gargaaraan haa ergu garuu an dhugaa isiniin jedha. So warri biyya jirtanis namoota tokko jirtu kan fira Amerikaa dhaqamna, nama Amerikaa dhaqamna jettanii hojii hojjettan sana fi taatan. Hojii hojjedhaa. Hojii uumaa. Hojiin hin jiru maalidhaa? Eebbifamni hojii hojjedhaa. Hojii hojjedhaa. Hojii hojjedhaa. Hojii uumaa. Malee please namarratti dependent ta'ina hin gaafatina nama kee. Yoo gaafatan gaafadhaa garuu nama tokko utuu gaafachuu baatanii jedhaan. So pointing kiyyanni guddaan maalidhaa? Wal hubadhaa. Namoonni biyya jirtan, namoota biyya kana jiran keessattuu maatii kanniini bilbilaati akkam jirtan, nagaadhaa, dadhabbii raftanii akkam jedhaatii isaan gaggaafadhaa. Akkam akka isaan jiran hojiin akkam akka ta'e isaan gaafadhaa. Yeroo hundumaa qarshiin gaafatinaa. Qarshiin ulaadhu maal yoo qarshii isin dhoowwatan ammoo hin jijjiiramtu. Namoota tokko beektaa hin jijjiiramu. Itti aarani. Akkas ta'uun qabu. Haala kana akkasitti yoo ta'e itti fufan ammoo garaagarummaan maatii gidduutti uumamaa. Maatii walirraa fagaata. Sabni walirraa fagaata. Ollaan fireendii yookiin ammoo hiriyoonni walirraa fagaatu. Akkas ta'uun qabu. Wal hubachuu qabu. Gaafa wal hubatan ammoo wal sirreessuu, wal gargaaru jechuudha. Amma ammatti waan daawwattaniif eebbifamaa yeroo gaarii qabaadhaa.